wayya kulleeto egaa maalidhi fallito yaba walaabu maddite yaatadii dabishaan ganama meedaa kee ba'uu dadhabee balii yaada kiirrafa yaba walaabu jecha kuno haala kanaanii sagantaa keenya guyyaa har'aa eegalleeti kan jiru kabajamtoota daawwattoota AMN Plus baga jala bultii guyyaa ayyaana kabaja sabaaf sablammoota Itiyoophiyaatiin isiniin ga'e isiniin jecha qophii keenya qora sammuu kuno haala kanaan jalqabeeti kan jiru nagaan keenya bakka jirtan isin qaqqabu isiniin jenna egaa gaaffii keenya guyyaa har'aatiin irra jireessaanii gaaffilee sabootaaf sablammoota garaagaraa irratti xiyyeeffatanii yookiin immoo hagam sabni biraa yookiin hagam sabni tokko kan saba biraa beekaa kan jedhu gaaffilee keenyaan xiyyeeffannee kan gaafannu ta'a jechuudha. Isinis mana keessan teessanii gaaffilee kanneen yaala akkasumas immoo jala bultii kabaja ayyaana sabaaf sablammootaan waliin shaashampaa jechaa kabaja AMN Plus waliin guyyaa keessa miidhagsacha akka waliin dabarsan abdii guddaadha kan qabnu qopheessituun qophicha Ayyaantuu Geetaaneeti egaa maarree gaafachuuf jirra iddoo jirtan teessanii achuma AMN Plus son jijjiirini haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turan affeerra keenya. Baga geessi jalqaba baga jala bultii ayyaana sabaaf sablammoota. Bagattiin walumaan nu ga'e Daani'el Faan jedhama. Dev naan jedhan. Dev Daawit. Yaa. Daawit ato. Beekumaa naan jedhani. Caalashin jedhama. Tasfaayin jedhama. Malkeen Kisaan jedhama. Halluu alaabaa Itoophiyaa gaaraan hanga godaatti naaf tarreessi. Gaaraan hanga godaatti diimaa, magariisa, bica. Diimaa magariisa maaloo bica asxaa qaba moo qabu asxaani urjii qaba amti gidduudha asxaa jechuudha mee inni maal argisiisa ani garuu yaadadhu akkanatti fakkaataa jirutti yookaan tokkummaa waan akkas kanatti fakkaata tokkummaa eenyu argisiisa Kan Itoophiyaa. tokkummaa Itoophiyaa argisiisu jechuudha taa'e Diimaa magariisa armaasheen gidduu jira. Sadaffaa ni jala badee. Tole mee egaa asxaan jiraachuu isaa hubatte? Asxaan jira. Mee asxaan sun maaliif taa'ee maa inni sababni ni achirra taa'uusaa alaabaa kanarra taa'uusaa jettameeti? Akka yaada kootti asxaan sun kan taa'e sabaaf sablammoota iddoo tokkotti kan hammatu akkuma kana immoo mootummaan federaalaa hooggansa kan ittiin hojjetu akka kanaatti sabaaf sablammoota iddoo tokkotti kan hammate yoo lummuxxite aadaa gara biraa waan qabuuf asxaan sun immoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa iddoo tokkotti qabatee kan qabnu. Sabaaf sablammoota hammachuu jechuudha. Walii hammatu. Keelloo. Keelloo jechuun tartiibaan naam gaaraan goda. Dirqama tartiiba ta'uu qaba. Tartiibaan godhee. Tartiibni rakkoon qabachaadha. Ishi diimaa. Diimaa. Keelloo magariisa. Keelloo magariisa. Diimaa keelloo magariisa duwwaa moo? Tilmaama kooti. Kanuma halluma kana duwwaa qabaa garuu. Mee yaadni. Qamadeen tilmaama. Tole. Alaabaan Itoophiyaa asxaa qaba amti? Asxaa qaba. Yookiin urjii gidduu irratti jechuudha. Eeyyee. Mee urjii sun maal argisiisa yookiin sababni urjii sun kaamu maali? Akka yaadutti sababni urjii suni urjichi yoo argite kallattii garaagaraa wal keessa gaggalee jira. Akkas jechuun tokkummaa sabaaf sablammootaa waan ibsu natti fakkaata. Tokkummaa. Halluu alaabaa Itoophiyaa irra jiru jalqabaa haga godaatti naaf haamime. Okay. Diimaadha. Diimaa. Keelloodha. Keelloo. Magariisadha. Diimaa keelloo magariisa. Tole. Kanuma duwwaadha? Gidduu isaa immoo urjii minaan jira. Tole. Mee gidduu isaa urjiin sun jiru sun maal ibsa? Yaa akka yaadutti walqixxummaa sabaaf sablammootaa ibsa jedhee yaada. Walqixxummaa sabaaf sablammootaa. Alaabaan Itoophiyaa diimaa keelloo magariisadha. Asxaa of gidduurraa qaba. Akkanaaf galetti diima suni mallattoo dhiigaa yookaan waan ta'e natti fakkaata akka yaadutti. Walqixxummaa wayii natti fakkaata akka yaadutti garuu. Diimaan halluu keessanii diimaa mee asxaa waa'ee asxichaa dubbannuuti. Asxaan gidduurra jiru sun maal argisiisa? Asxaan gidduurra jiru akka yaada kootti walitti dhufeenya biyya garaagaraa kallattii garaagaraa qabu natti fakkaata. Asxichi gargar deema.
walitti dhufeenya biyya garaagaraa bakka tokkotti handhuurratee kan qabatee jiru waan akkasii natti fakkaata. Magariisa. Magariisa. Keelloo. Keelloo. Diimaa. Diimaa. Wanta fee jira. Gidduu isaa immoo kan sabaaf sablammii mul'isu. Asxaa jirani. Mee asxaan sun maaliif akka irra kaa'amee maal akka fayyadu yookiin immoo maal akka mul'isu naaf himi sirriitti. Asxaan suni sabaaf sablammii biyyattii keenya keessa kana jiru kan Itoophiyaa kan agarsiisudha mallattoon sun jechuudha. Itoophiyaa keessa afaanota hagamiitu jira jettee yaadda? Isa bara yeroo barannee 81 uummata wajjin jedhama. Garuu amma hin dabalanii moo irra tanire? hin dabalan jedhee yaada. Ni dabaladhee yaada. Mee hagam dabalattee yaadda? Ana akka kootti yoo akka maal ta'e 81 irraa mana 86tti. Afaan 81 irraa gara 86tti afaantu dabaleera yaada. Maaliif mirgi sabaaf sablammoota eegamaadha waan ta'eef dubbachuu danda'u laata isa jedhu yaada waan ta'eef. Itoophiyaa keessa dhibba waan guutuu natti fakkaatu. Dhibba waan guutuu natti fakkaatu. Ati afaan meeqa beekta? Kanan haasa'u moo kanan beeku akkasumatti? Jechuun kan itti beektu jechuun kan haasoftu kan itti fayyadamtu. Afaanin itti fayyadamu baay'inaan afaan Oromoodha. Amaariffaallee nan yaala. Ingiliffas akkasani. Kanaafuu afaan biyya keessaa meeqa beektare? Sadi. Sadi. Maal maal? Afaan Oromoo, afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaa. Afaanota 8 waan caalu danda'u. Afaan 8. Afaan 8. Achi keessaa afaanota meeqa beekta? Achi keessaa agatee afaan 2 baqa. Maaliif maal? Afaan Amaariffaa fi afaan Oromoo. Afaan 2 beekta. Afaani 84 ture garuu 84 irratti fakkaata garuu dabaleera ta'us ka beekamu. Namni hanguma dhalatu otoo daa'ima tokko wal bira kaa'anii afaan haaraa uumuu dandeessu jedhu waan ta'eef hin beekamu afaan haaraan uumamuu danda'a garuu afaan 84 beeka akka kootti. Afaan 84. Afaan 86 ol taasifama. Afaan 86. Ati garuu meeqa beekta achi keessa? Ani as keessaa kan hin beeku jalqaba irratti kan afaan kiyya hiikame afaan Oromoo darbee afaan federaalaa kan jedhamu kan waamamu afaan Amaariffaa. Afaan Amaariffaa. Afaanota 82 na fakkaata. Afaan 82. Afaan 82. Afaan 82 jette keessaa ati hoo meeqa beekta? Afaan Itoophiyaa keessa jiran afaan 2 beeka. Maaliif maal? Ingiliffa iyyuu beekan jedhamu kan Ingiliffa. Amma xiqqoo isheen haasaa malee. Ingiliffa? Ingiliffa beektaa? Itti nan beekala. Inni ala miti. Inni keessa miti. Afaan jiran keessaa hoo? Inni yoo keenya miti. Kan keenya keessaa hoo? Kan keenya keessa Amaariffa xiqqoo itti rarraa. Itti rarraa? Kan keenya immoo seeraan hin haasaa. Kanaaf afaan Oromoo afaan Amaaraa jechuudha. Yaa. Sabaaf sablammii hagamtu jira jettee yaadda? Sabaaf sablammii 20 ol ta'u jedhee yaade. Sabaaf sablammii 20. Sabaaf sablammii 11 waan akkasii 9 caalu. Sabaaf sablammii 9. Oh no! Sabaaf sablammii 9. Oromoon alatti sabaaf sablammii qoqa afaan Oromoo dubbatu ni jiru. Mee saboota kamtu akka afaan dabalataatti afaan Oromoo dubbataa jettee yaadamee? Sumaalee baay'een isaanii dubbatu. Akkuma kanaa warra Beeleshaangul Gaambeelloota kana jecha Beeleshaangul Gumuz isaanis baay'een isaanii dubbatu. Beeleshaangul Gumuz moo Gaambeellaa? Beeleshaangul Gumuz. Beeleshaangul Gumuz. Ni jira. Uummatumti kibbaa yookiin uummanni Amaaraallee amma tokkoon yaadu. Parsentii sana yoo jedhamuudha baate. Uummata kibbaa. Uummata kaabaa. Uummata Kaabaa. Uummanni Uummanni kaabaa akka afaan Oromootti yookiin immoo afaan Oromoo akka afaan dabalataatti dubbachuun ni beekamu? Ni beekamani. Akka warra kaanitti hin beekamani. Garuu amma tokko yaadu. Sumaalee Beeleshaangulii fi Amaaraa jedheera. Gaambeellaan illee kanuma. Gaambeellaan illee kanuma. Tole. Kanaafuu afurmaa waamte. Afurnaa waamte. Afurii waame? Maaliif Somaaleetti
kimmata kibbaatti Beeshaangul Gumuzitti Amaaraatti Gaambeellaa. Gaambeellaa. Affar. Affar. Naan irraan fadhi Affaridha yoo baay'inaan. Hin danda'u. Affar danda'u. Hiriyoota qabdaa? Affar ijoollee Affar wajjin jiru jira. Kan wajjin hojjetu. Wajjin hojjetu amma. Wajjin hojjetu jira. Amaara. Saba Amaaraa. Tigiree. Tigiree. Lama dhoofteetti. Somaalee. Somaalee. Sadii. Tokkotu naafa. Lama si'aaf. Garuu yoo na gaddisiistee tokko si'isuu hin danda'a tokkotti dabali. Sadeetteetti Amaaraa, Somaalee, Tigireetti. Affaar. Saba Affaar. Walaayittaa waan danda'u nutti fakkaata. Walaayittaa. Sidaamaan akkasii. Sidaamaa. Shamaraan illee akkasii. Amaaraa. Sadii waamteetti. Lama duwwaatti dabalata. Guraagee. Guraagee. Gambeellaan. Gaambeellaan Baay'ee haasa'amachi keessatti. Deemtee beektaa Gaambeellaa? Deemee beeka'ee. Naasa'u isaan? Hin haasa'u. Sabni Gambeellaa baay'ee haasa'u afaan Oromoo baranii sabni keessa achi keessa jiru waan ta'eef. Kanaaf baay'ee haasa'u baay'ee danda'u. Warra Gaambeellaa. Gaambeellaa. Asiin karaa Dabuub keessatti immoo Sidaamaanis hin haasa'a. Sidaama. Sidaamaan haasa'a. Darbee Sidaamaa keessatti immoo Dabuub naannoo Dabuub ta'e immoo asiin magaalaan Konsos baay'ee haasa'u. Afaan Oromoo. Konsoon baay'ee haasa'u. Naasa'u deemtee taachi? Deemeera. Maal gosa deemte? Achi tola ooltummaa wayii tokko jechuu deemi. Dargaggeessa tola ooltummaa irratti hirmaatudha jechuudha. Achi ture baay'ee haasa'u isaan sabni Konsoo. Kasaba keenyaatti haasa'u afaan isaanii. Nuyyuu baay'ee nu dhibee ture. Si ajaa'ibsiise. Nu ajaa'ibsiise bakka sabni Konsoo isaanii baay'ee galateeffachuu hin barbaanne asirratti. Oromoof irreecha yoo jenne Walaayittaaf maal jechuu dandeenya? Mi yaadadhu? Oromoof irreecha yoo jenne Walaayittaa fi na jalaa baddee baay'ee. Sidaamaafoo? Sidaama. Fiichee Cambalaalaa ayyaana saba kan biratti kabajamudha. Sidaama. 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 Ayyaana maal sababeeffachuun kabajama garuu? Akka bifa irreechaati natti fakkaata garuu yoo jechuu baadhe akkuma nuti irreecha kabajnu isaanis ayyaana isaanii akkasitti kabajatan. Akkam akka amma ayyaana galateeffannaatiif irreechi? Galateeffannaati. Kanaafuu ammas uummata Sidaamaatiif ayyaana galateeffannaati Fiichee Cambalaalaa. Maaliif yeroo baay'ee hankeenya warri abbootii gadaa ayyaana isaanii kanarratti dhaqanii ni kabaju. Namoonni kan keenya dhaqanii ni kabaju. Kanaaf ayyaanuma galateeffannaa yookaan immoo kan waggaa isaanii waggaamatti kabajan natti fakkaata garuu irreecha akka bifa irreecha kanaatti yoo qabaachuu dhabaatan iyyuu ayyaanuma waggaa ta'e kan kabajan natti fakkaata. Oromoof irreechaa yoo jenne Sidaamaaf immoo Cambalaalaa jenna. Cambalaalaa. Fiichee Cambalaalaa jedhama. Fiichee Cambalaalaa. Maal inni Fiichee Cambalaalaa? Fiichee Cambalaalaa akkuma keenya nuti irreecha keenyaan aadaa keenya ibsannu isaan immoo kan ittiin aadaa isaanii fi eenyummaa duudhaa isaanii ibsatanidha. Guyyaa isaanii aadaa isaaniitti ibsatan jechaa jirtaa Fiichee Cambalaalaa? Akkasitan beeka. Tole. Sidaamaatiif Fiichee Cambalaalaa yoo jenne Walaayittaatiif maal jenna? Walaayittaa fi qoqa Walaayittaa aadaa isaanii hin beektu. Tole. Geediyootiif Geediyoon isaanii akkuma yeroo baay'ee wal fakkaata aadaan isaanii kan irreecha keenya faana. Yeroo baay'ee yeroo Finfinnee magaalaa Finfinnee kanatti yeroo kabajuu dhufnu nu duukaa baay'ee kabajuu uummata jaallatamoo ta'uu isaanii hin beeka garuu hagam duudhaa isaanii hangamoota adda baasees hin beeku. Irreechuma jenna. Irreecha qabu isaanis. Hin beeku Walaayittaa. Tole Sidaamaafoo? Shinaashaa jenna. Shinaashaa. Kanan jedhu Fiichee Cambalaalaa irraa dhageessee beektaa? Dhageessee hin beektu?
Tole. Ara dhagaartan. Eenoo. Fichee Cambalaalaa kabaja ayyaanaati. Eeshi. Eessatti biyya kamitti waan kabajamu sitti fakkaata? Walaayittaadha. Walaayittaa. Muuziqaa teessi dhageessisa? Muuziqaa Kan sin dhageessisa? Kan eessaa akka ta'e iyyaalta jechuudha kun sila yaaltee argina. muuziqaa sana. Saba kan saba ta'eeti? Aish. Kan dhageessee beekta bara? Muuziqaa kana yeroo baay'ee miidiyaa irra naannoo nan dhagaa. Kan saba kamitti fakkaata? Nan dhagaasi xiqqoo muuziqaa tokkotti tilaadhee dhageeffadhu. Garuu kan saba ta'e beekamaadha. Beekamaadha. Kan akka kiyyatti kan tanaa jedhee yaadan. Kan baataa. Kan baataa. Argachuu waan yaalii kooti. Yer miso yer miso kumpula. Sakan jedhu. Walaayittaa natti fakkaata. Walaayittaa. Tole. Beektaa sirba kana? Hin beeku. Naa jechuu dandeessaa? Hin danda'u. Garuu sirba walaayittaa Natti fakkaata. Tole. Sabichi Yaalbe. erga kibba Kibba. Kibba. Kibba keessaa. Kibba keessa Sidaamaadha yaada. Oh, Sidaa. Sidaamaadha yaada. Yer bisa. Sidaamaadha yaada. Walaayittaa Sooddoo moo? Dhaggeeffadhu meeti. Gujii? Tasa. Walaa fudhadhu gaa. Walaayittaa Gujii. Sidaama. Oh, jaallattaa warra Sidaamaa kana. Mee isin jaalladhanii? Uummata Sidaamaa sinan jaalladha. Xeelloon nyaata aadaa saba kamiiti? Xeelloon maal? Xeelloo yeroo jedhamu dhageessee beektu? Nageen beekudha. Armuna irra dhagaa jirta? Lakkii. Dhugaa. Tole gaa edda akkas ta'e gaaffii si gaafadhu. Oromoon alatti nyaata aadaa saba beektu naaf himi. Fakkeenyaaf kan Amaaraa ta'uu danda'a, kan Tigree ta'uu danda'a, kan uummata Kibbaa ta'uu danda'a, Somaalee ta'uu danda'a, Affaar kamiyyuu ta'uu danda'a. Nyaata aadaa eenyu beekta? Kam saba kamiifaa beekta? Dhugaa. Saba bira dhugaa. Kan Oromoo garuu baay'ee beeku. Oromoo muduma beekta? Kan saba biraan beektu? Kan Oromoo garuu baay'ee beeku. Tole kan Oromoo natti mi erga ta'e. Kan Oromoo caccabsaa, marqaa. Marqaa. Nama duwwaa beekta sas? Nama duwwaa. Yoo ta'e warra uummata kibbaa keessaati. Uummata kibbaa keessaa naannoo kam? Walaayittaa ta'a. Walaayittaa xeelloo. Yoo ta'e malee irra caalaa maqaan isaanis wantoonni hundumtuu waan achi siquuf isa ta'in naanee yaada. Sidaamaadha. Sidaamaa. Akkam turee shubbisa isaanii kan Sidaamaa. Warra Arsiin jedha siin jedhe. Arsii. Arsoomni kasaa. Arsiin Oromoo. Kanaafuu nyaata aadaa Oromoo jechaadha. Akkasuma. Oromoo tolii galta waliin galta. Yaa'u ka Oromoon kun duruu waanuma hunda maqaa baay'ee qabata hundidu. Akka yaada kootti ta'uu Tarii danda'a. anumatu hin beeku malee. Anumatu hin beeku Nyaata malee. aadaa Oromoo jechaadha. Xiloonaa jettemni kan saba Tigree. Saba Tigiree kottu meeti. Saba Tigiree. Sabaaf sablammii garaagaraas barreeffamee jira.
achi keessaa tokko kaastee kan kaaste sana muuziqaa saba sanaa sii banee waliin shubbisnaa jechuudha. Kaas. Eetaare tokko kaasta. Maal jedhe? Amaara. Kanaafuu sirba saba Amaaraa sii banaa. Kasama kamii taayilaati? Hararii. Hararii. Maal si qaqqabeesiit? Ijoollee Oromoo. Gumuz. Gumuz. Beenishaangul. Beenishaangul Gumuz. Kasabe megdala adrus naskuti ijis nesnese yewelo lejmeta yallat yedesdese ndabolatsus sabi sabi sabita sabi sabi sabita sabi sabi sabita sabi sabi sabita ውበት ገበያ ላይ ወጥቶ ቢነገድ ሁሉም ወደ ደሴ ያቀናል መንገድ ባይኖት ምን ያደርጋል እንሰው ስላኩሉ ይበቃ የለም ወይ ወሎዬ መባሉ Egaa daawwattoota kunoo haala kanaan jenneetu uffata haala kanaan bareernee miidhagnee uffata aadaa uffannee egaa akkasitti miidhagnee oolle qophiin keenyas miidhagaa akka ture abdii guddaadha kan qabnu. Egaa qora sammuutiin akkuma ilaalaa turtan gaaffilee sabootaaf sablammoota Itoophiyaa irratti xiyyeeffatan gaggaafachaa turre isin hagam deebistanii kan jedhu isinis mana keessanitti akka ol gaafachaa jirtan abdii guddaa qabna. Immoo qophiin kun sin jala darbee guutummaan qophii kana toora Facebookii akkasumas toora YouTubeii keenya irratti waan fe'amuu fi sa'aatii barbaadanitti irra deebi'uudhaan ilaaluu ni dandeessu. Egaa daawwattoota irra deebi'uudhaan baga jala bultii ayyaana sabaaf sablammoota Itoophiyaatiin isin ga'e isiniin jecha qophiin keenya qora sammuu guyyaa irraaf qopheeffanne kanuma fakkaata ture. Garuu qoriin keenya qophiilee biraatiin kan itti fufu ta'a. Qopheessituu qophichaan ayyaantu geetaanan ture torban akkasuma gaaffilee kanneen biroo akkasumas namoota gaafataman kanneen biroo waliin deebinee haga wal arginutti yeroo gaarii qabaadha.